Galatoo maada baay'ee sinjala turre ofillee illee nu fite asii warraanu ilammaffaan dabalame rabbi marakee naayyuu sabrii haa kennu erga deemtellee ijoolleelleen karaa khayrii karaa hafuura qulqulluu karaa waaqayyoo erga deebitellee rakkoon takka hin jiru baga deemanii karaa nagahaa jennee nagahaan geeggessinaa. Kanaafuu uummanni keenya nama keessan hin arrabsinaa. Tokkoffaa Haydar Abdii bilisummaa irraa gabbu'aa wanni Haydar Abdii bilisummaa godhe hin jiru. Wallaahi mucaan akka kalee gurraacha'ee eebate wanni garaana nyaata asii kiyya. Akka kalee gurraacha'ee akkana taa'u abbo. Maal abbo birrii wayii walitti farramtanii? Wallaahi dhiisa Haydar hin arrabsina. Bakka maratti Haydar hin arrabsan. Facebook irratti, TikTok irratti dhiisa Haydar irraa gabbu'aa. Waata kan balleessine Haydar. Minim xifaatanya adallo. Kacin wallahi dhuguma sitti hima dhiisaa hin arrabsina. Asli yoo arrabsan rakkoon qabu ችግር የለም asli dhugaa jirtu kalee isinii baase addunyaa marti ragaa nama sadii si arrabsaa haadha asli nama oromoo miliyoona 50 keessaa nama sadii si arrabsaa wallahi kanaafuu arraba namaa sidibii namaa dhiisi karaa natirra jirtu karaa sirriidha doktoraachiin qaxxalibbat idibbat carrishaallo oromoon tokko fitadhee jira. Abdussalam birra tegasir jira dhaggeeffataan jira doktor ala jirta maasaraamsa namni biraa dubbatu nuti dhaggeeffannaa kallattumaan yaamte carramatta tasira geelle beekamaan siyaame qoy habibi abo anaafati hiriyaadha wajji nyaan wajji dhooyine ani wayyaa de waan abduuse waamu barbaade akkuma dhuunfatitti an isma dhugaa rabbii nama hinaafu moo waan an jedhe soba moo poostii keessan argee qine maal nuti qurayse kunoo sheekkotiin teessan bakka dhufte deebite maanu Hamza video bay odo deebin deebisne video bay Hamza video bay oy durad niu kabadda Hamza video bay deebis Hamza video bay oy niu kabadda Hamza video niu korada kamana rabashina enu kolfara idris laal dubbatu soda akami beeta ani waan ati baaste mormidan eshi ani gurbaa dhukkubu bakka dhibdee fi lafa nagayaatti qirbaa wali cabsuun wal adda atilleen sannuma beeta waan ati gootu osoo ati hin kakatin dura beekan gizee ati dura garfiddee yeroo jalqaba waan si beekuu fi yeroo ati jalqaba garfiddee galmee akkanaa jira jetteen qabe waan qabe namichi jeeyadda niin beekaa mire liisanniin beekaa alammallee waan fayyadame irratti akka qoosaa fayyadame malee qiimiin si dha'uu waan akka ati naaftuu akkasitti illee dubbanne barreeffama kiyya sirri laaltee atu dhuftee maaliif amma akkana siin jedhe beektaa yaa waan kanatu waan sensitiividha ama qimamii mana madaam kana gowwoomaa jira Hamza si galeemi imaamii nuti qabduun haati manaatiif abbaan manaa yoo dhabde qabeenyi jiru maal ta'a? adda qoodama saniifuu qabeenyi haga ammaa hawaasni musliimaa walitti qabe kana haati manaa addaan qooduu mala waan jedhuuni namtichaan amallaxe suni akkuma Ashraf Hakiimiin taphataan kubbaa miilaa biyya kamii akka ta'e hin beeku yeroo dubbise ture maqaa haadhaatti galabbatee haati manaa dhuftee gaafannaan yellem jedhaniin sanitti kana jenna akkasii jennaan qabeenyi jiru hundi fuudhee mucaarra amma amallaxame kanatti galabbatamee jira. Qabeenyi miiliyoonni kudha jira yaa rabbi kiyya aduuti qabaabar faadhee bintiin saamina gubadha qabeenyi guutuu sababamee walitti qabamee masjiida irraa gara charchiitti muuf godhame hattaan mannummaa miidhaginaa sunillee guutumaan guututti maali jennaan mucoon gaafa addaan bahuun mirkanaa'e qabeenya walakkatti qoodama waan ta'eef amli tolo bal jennaan marhaabaa yaa zingiti bal yoo masarraa afsamee akkasitti gurbaan sin beeku nan beektu jedhee akkasitti fuudhee deemee faaxeen binti Islaam haarawatti kaatee ammallee akkaawuntii biraa banuu deemti. Kanaaf already wanni dabre sun dabre amma natti fakkaata ganaa sun
amma kun icciitidha namtu kulleen dhageenyi agarre waa dhimma kana laasan. تاي هي بركة أنا تاي لا إله إلا الله محمد رسول الله. Wanni hundi maqaa isaa geeddaramedha. Jabaadhaa dalagadhaa gaafaate binti isaan birrii guurtani. Sanii fi wanni jiru akkas amma abdiin raggaasaadha. Anaafin illee baay'ee waliin caallu karkarroomaaf booyyee wal qixa jechuu kiyya. Sanyuu fi maksanyuu jechuu. Sanii fi wanni jiru sanii diraamaan dheeraadha gaafan jedhu namni dhugaatti hin fakkaatu taphatamaa jira jechuudha. Hai keessattuu shamarran keenya ka Harargee ka Arsii ka Jimmaa kun waa fi amanaa akkasii arrabsa bar jara kana shiishilii hororate.